Immoo uummata qaqqaali sammuuna kanatti orgaanii ta'e tana godhaa jira. Ruutaan kaleessa deemte garuu inni fiqiranya isaa san wajjin deemte jennaan isilleen takkattattee shanxatti fudhattee baate. Isin jira sammuu kaa fudhanii qabanii kam isiin deemte lafatti kinoo nama lama mucaa qabanii waxxaranii garaa nama nyaata dhugaa beeliin kuni. Wanni inni hin godhinii fi waxxaranii qabanii jiranii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kahuun hordoftoota kiyya warra amantii irrallee hordoftanii laakii godhaa jammaramee viidiyoo kana please dhugaa namni dhibbi shan akkana hin daawwatan gansam jettee tartaan ani leekin obee as talaallafaa jira viidiyoon keetii miti yookaan ittiin dadhabne maal gochaa laakii sii goonuu naan jettan godhaa bakka halaas yoo naa beektanii mana madaamii keessa jira natti tolee yookaan viidiyoo hojjechuu hin danda'u sa'aatii inshaallah rabbiin jedhetti viidiyoo babbareeda qabadheessanii dhufa jedhee yaada. Amma meeqara isaanii haa deemnu mucaa waxxaranii qabanii nama lamaanii eessa geggeessite eessa fidde jedhanii gaafii irratti inni immoo deebisee immoo hadha sitti mul'ata kasiin deemte eengadda deem akka barbaadan na godhaan wanta akkaniin wanta akkasinitti nim taragaaggaa naatti qaaqaa situ geegessa jedhaan dhiirsi immoo jechuudha situ geegessa harka dhahaa jirta acabacabde jechuun harka dhahaa jirtaaf ati minaan jedhanii yaana wanni na jedhuu fi warri oromiyaan beekne yookaan warri hordoftan jiraachuu dandeettanii akkasuma afaanillee wanni sin galchusi abbaan dhiirsi na haa gaafatu daala siireessi ta'e maal fidde wanni fiddu hin jiru wanna barbaadde keessa seennu maa wanni fiddu hin jiru jedhaane jira asitti olif fokkoranii baxaamitti. Abbaan irraa immoo achi garagalee harka akkana godhe gara beetitti gizee akkana uffataniitiin wajjin deeman keessa isaanii hin beeknu garuu hoobayetti ilaalu maashaallah gammachuu waan qaba fakkaatanii maal dhiirri dubartii irratti eegafuu tanirraa hookaa dhiyootiin keessan ka duraanii darbee jira asuma mi'oonna xiqqollee timirtii keessaa fudhatu qabna wanni darbee jira khalaas irra deebitanii nama haadhatti fiqiranyaan ijaarsa kiyyaa yaadu ka duraanii dhufte hin barbaadanaan jette. Yaada isiiti yaada dhufte jechuun waan ta'eef uumaa wanni dhiyootii dhuftee nama xabbatu takka hin jiru inni deemee bira dhaqee ayiwaa kun nama xabbatuu danda'a dhiyootii kiyya akkas kiyyaa isaan kinoo jidduu jammaranii ani immoo akkasitti Abiraam dhufaa jira dawwalee fi jira jedha raasitti kaa obboleessi kun immoo siireesiidha xiqqoo na dabbara immoo annagaagariin isaa dhugaa haadha immoo xiqqoo abas eeyyuu eeggadde deem jedhaan hin turre maaliif wanna feellee ta'e wanna takka maaliif murteessite midhaan jedhaan Abirish kinoo goha godhee barreessee jira murteessu akka daa'imaa jedhaa jira an wanni beeku takka hin jirtu bitta jiraa ati deemteef isiin aartee deemtee itti mee deemee jiree midhaan jedhaan isoo qaama kinoonni achi seenaa as seenaa idooniitii keessatti nama biraatii himtee deemtaa. በጣም nama dabbara waan nama dabbaru hojjete garuu dura jaartii fi arragaagee heega sargii akka dubbatutti sargii sirreessuu deemee sargii bareechifatu deemee jedhaara sargii maa sila jaartii taan wajjin sargeeffatu barbaade moo yani nama biraa wajjin akkam godhuu barbaada yani jechuun isimaan mari'atee isimaan mana fi bilcheeffatee deemuu qaba. Sargii durallee godhatanii maal ta'e bakka baalaaftiin akkana sargii gisee lama sadii godhatuu xaara nu sargii gisee takkatti hiituu dadhabne sanaan jedha hordoftoota kiyya inde dhageettu maa mana keessa fiidda abeeliin dhufaa abeeliin gaafattaa jedhaniini abeeliin keekina kalee akka arginetti inni karamutti itti makame ijoollee sagalee dhugaan alaa seenaa kinoo kanumaa fi jalaa faqaatti garuu akkasumas jira baay'ee giraa namatti gaabba'a afaan jiraatiin maaliif duraan giseetiin mana jirtu san wanni isiin jettee ijaarsaaf jaartiin barqixa wajjin dubbatanii fixuu qabanii wanna hadha dubbatan borii koo idoon ta'in taragaaggaatee hagisiin taragaaggaatu maal sargiin kun leedotti hafee uumaa miti. Bakka hagasii waan kana taragaaggaatee addaan baafattu biraa deemuun qabu waan achi deemuu deeda as deemuu ada jedhee ስለዚህ በኒታማ Abirish አንተ ነክ ጥፋተኛ እንላለን የሆኑልህ ጃርሱማን ኡፍነ ጀራ ሆን ኡፍን ታቶ ዱቤን ቤታ ኮመንታን ተርኩኒለ ኮመንታተሮታ የነሞ ወር ኮሜንት የቹራ አንሌ ዳወቱ ኢሳኒቲ ገሩ ሀደ ዲቆቱ ወረታኤ አንሌ ካጃርሱማ ኦልበየቱ ሞወርዶቶቶ ሂዮ ጂሜ ኢትያደ ከነነ ጀኔቲ
akkasii waan hundaafuu baay'ee nama ajaa'iba. Eessa akka deeme an dubbadhee jira miti namni jedha. Dubbachuu jechuun bee irra bilcheessitee teettee taragaaggaatee dhibbatti isiin itti ammattee waan geessi lakkas ta'ee waan ta'uu danda'a. Yookaan iddoo isiin hin amaneen achi dubartoonni meeqa iddoo si marsite ani immoo na ajaa'iba keessaa dhiifamallee naa godha. Mucaan kun eessa bareeda sira dubartiin agar irraa maraatti. Weenee iddoo obboleessa isaatu ta'e haa ta'u mee obboleessa isaa xiqqoon bareeda. Bakka kun afaan bareedama bakka afaan damma dibatee deema. Akka malkiititti obboleessatu taraa gara obboleessa akkana dubartoonni irraa maraattuun agarre ka bergit ani dhiira sireesiin jaaladha ta'ullee kaamuduma beeku ka walla kana yaadni kiyyamee warra koomintii wajjin dubbanna obboleessa irra bareedamoo isa irra bareeda dhugaani kanatti bareeda obboleessa nattiin bareeda diqqoo hundaa hundi nagarnoo damma tukkusii dhaganaa lafaa dhufaa jira. Bakka sireesii dhoonnuma kamirrattu xiqqoo abbaabaliin isaa ka'achi jechuun isaa xiqqoo waxa jabaa ka jedhu jabaa ta'uu lafaanidha. Akkasii bergit dhiirri kata ashaanfamtu afaan kana beektani gurra kanatti waanuu himan gurra kana keessa waanu seena malee waan biraatii miti. Akkasuma jechuun gurraanoo waa bakka waan babbareeddu nutti himan saniin hin hatamna. Kanuma fatamte na fakkaata dubartoonni Abrish irraa maraattu meeqatu dhufe bismillah idoogaan guuti biyaansi naante meani quxurii warra fadhe biyaansi 5-6 dhufne meenatti maa jala mucuma kana irra warreen jechuun maal jechuu amma onni af qabe mataa qabateef mee maaluma fide onni fide hin jiru baay'ee nama ajaa'iba. Dhugaa rabbiitti kiisii harka kaatus maal jedhu soomtuu hin jirtu ruuttaan hin jirtu bakka ruuttaan murattellee baay'ee miti hawadda wajjin jiraachuu jammaraniyyuu gisee lama gisee 3 jalaa baddee jirti. Garuu immoo bootaa kanatti dubartii sokkuu baattee dasni jedha ana beektani anillee akkana taaree laata yaa rabbi na eegikaa duroonumaan daadaa'ummaa kiyyarraa baay'ee jaaladhu sokkuu kana. Keroon beeku ka amma yoo tadaara keessa jirtu onaa jettan hin beekan hin jiraa hin beeku san guyyaa biraa addaan zarzarri godhee sin hima na gaafattanii yoo jettan malee sanitti nama sun jeetuma sin hima wannu hundaa bakka amma torgaamiidhaani torgaamii jedhama silaanaa kafalamuu qabaayyuu silaa akkanatti wanni jechuun koo ani mana kanan bulu jedhee ka'e kaa'inni sinin jaa garaa nama nyaata dhugaa rabbiititti. Animmoo abeli በጣም ትገራና ያተ dhugaa rabbiititti waxxaranii qabanii jiranii maali bicha garaa nama nyaatanii iddoo sagalee isaanii ol baasee jechuun sinillee ofaawwanni jettanii onni jedhanii sinii gala inni xiraashima piraankiidha godhaartanii homaa isiin gara deemte hin jiru jedhaa jira. Kinoo abeli dawwalee fi inni abel kootteedhaaneera. Abeli nama በጣም xamadee qabe gurbaan kun obboleessi isaa jechuudha. Maaliif akka ta'e bicha hin beeku. Kinoo abelillee dhufee jira amma kinoo asitti gaafatanii waxxaranii qaban nama lamaan jechuudha. Maaliif akka waxxaranii qaban hin beeku. Badiin isaa maal akka ta'e bicha hin beeku wallahi. Oh my god shaamsillee warra ta'e maal jedhe baay'ee garaa nama nyaate dhugaa rabbiititti. Bergit wanni ta'e beektan wanni isin garaa nama nyaattuuf warra afii hin biyyattee dhuftee hadhammoo bakka warra afiititti deebi'uun baay'ee harka warra keetii diddee deebitee immoo warra keetitti yoo deebite warra afiititti yoo deeman nama baay'ee nama jibbisiisa dhugaa rabbiititti. Abel bakka gittir jedhe hin himuu homaa fiddanii sillachuu homaa fiddaniidha jiraanii. Dhugaa abelillee baay'ee garaa na nyaata dhugaa rabbii dubbachuutti. Dhugaa rabbiititti baay'ee tokko garaa nama nyaatanii. Abeliin waxxaranii qaban nama lamaan akkuma dura siniin jedhe. Maaliif akka ta'eef hin beeku. Isiin luka hin qabdu moo afiin deemuu hin dandeettu mirga hin qabdu. Asitti fidan kinoo abeliin waxxaranii qabanii nama lamaan ol seesisanii. Cadhisuu jedhee sanuu.
ija si balleessa jedhanii jiraayyuu abboo gurbaani. Ija si balleessa jedhanii qiimi biraatti qaban fakkaate waan akkana ta'uuf bichaan beeku ani waan akkanatti itti aaruuf. maa bitti jiraa deemte ምናምን jennaan agartee waan deemu ምናምን jedhee deebisaaf inni jechuudha. Wannan beekne tokko keessa seente maaliif haasoftaa wanni si haasofsiise hin jiru cal'ise jedhaan jechuudha. Kun immoo sisin galchu jedhe maal jedhaan nama sadi nama lamaan waxxaranii qabani baay'ee garaan nyaati mila miskiina wayiiti rabbiifu na wajjin hin qaaqinaati an ibra si galchu wanni si galchu hin jiru jedhaan inni sisitti himuun barbaadu. Abraashitti mamala sittin immoo jedhaan inni jechuudha. Jidduu kana keessatti dhugamattuu qulfii itti kennuuf dawwaltee fi baatee kaleessa warri viidiyoo san laaltanii inni viidiyoo san ilaaluu irra deebi'e akkasii mucaan kun garuu baay'ee jidduu isaaniitti baay'ee rakkataa nama ture. Dhugaa rabbi dubbatuuf nama hedduu jidduu isaaniitti akka rakkataa ture gisee dura olii araarsuuf jechuudha. Amma warra rakkatee gisee san isaan araarsuuf jidduu deemaa ture sanni muluuf jalaa baasa. Mucaa dheeraa tokko beektanii ka wanni wajjin hojjetu jechuudha. Niitii Toofiqii wajjin ka hojjetu jechuudha. Niitii amma dhiisa fiqranyaa Toofiqii wajjin Fooziyaa jechuudha. Isee wajjin ka hojjetu duraan inni illee akkanumatti irra goraa ture gisee inni Daanii wajjin ምናምን bichaan beeku deebisanii piraank jedhanii dubbii piraankitti jijjiiranii mucaan immoo garalachuu ture. Akkasi piraank jedhanii isa keessaa baasanii guyyaa sargillee hin deebisne jechuudha. Sillachuu wanta akka fiddan jedhan garuu onnee qaba gurbattiin akka gabaabbattuu miti abboo. Wanta akkasitti ni mo'anne. Obboleessa kiyyaa baay'ee si kabajaa akka obboleessa kiyyaa oliititti si kabajaa hadha zim jechuu barbaadu. Bismillah asitti immoo ija itti ol ka'ee zim balbaa akka wanni si galchu hin jiru cadhis si hojii sitti qaaqu. Abbaan bichaan abbaan imichaan haa gaafatu wanni si galchu hin jiru jedheen achitti jechuudha. Boota kanneen itti baay'ee oliif fokkoraa jiranii akkuma dura jedhee sargiif deemee maal jedhaara sargii eegata sila sargii chaartii taanii diggisuuf moo tabiraa fidatee dhufuuf immoo leeshan sila marimaan deemuu qabanii dhugaa sagaleen ijoolleen alaa seenaa irra na fakkaate hindeene dhugaa rabbiititti akkasii siminjaa obboleeyyan xiqqeqqaalee viidiyoo kana garuu sim jettee nageeffataaf kanuu laayikii godhaartan laayikii goote ati oo laayikii goote laayikii waa hedduun na jajjabeessiti na jajjabeessaa saniin jaa dhugaa viidiyoo natti tolu viidiyoo kiyyaan dhufuun inshaallah rabbiin jedhee guyyama eeggadhaa viidiyoo kiyyaan ka dhufu viidiyoo fataa jedheen kalulaa idoon ta'in bichaa fiqri yoonii bichaan hojjennee maxa'u inshaallah allah kaalee meeduwaa illee naan godhaadha wallaahi jiruu mana madaamii hin beektanii kan hordoftanillee ijoollee mana madaamiitii na jajjabeessaa akkuma viidiyoon kun sinirra ga'e laayikii kuumintii yaada keessan bakka yaada muraada keessii haa guutuu naan jaaduu naan godhaa gisee baay'ee akkana sinin jaa akkuma roozii sin kadhattee macarrashaa baatee san jechuudha. Dhugaa madaamiin keenyaa dabaltee laala. Akkasitti namitti dawwaltee addaan na kuttee inuma abbaa dhimmaatu sila akkanatti uffata ofirraa kukkutee itti fiiguu qaba jennaan kun immoo itti fiigu. Afalee rakkina wayiitti qaban fakkaate addumatti rakkina dhimma biraa kunillee abdishillee dhugaa likkiin dubbanne si'iyyuu anaaf ruutaan akka addaan baanu kan nu taasisaa jiru. Maal nu keessaa barbaaddaa maal jedheen baay'ee bakka jechuudha das nama darbatee jechuudha. Dhugaa baay'ee nama dabbara. Dhiyyooti keenya keessatti akkanuma nama xuru jennee galataan hin deebisnuufi amma obboleessi kun miila durallee miila isiif isiin akkasii wal baxabbatassan cinaa hin turre abeelima kanatu araaramaa jedhee jala kufee kaan ta'ee bakka isaa tufe araarse malee obboleessumaatti baay'ee cinqamaa hin turre jechuudha. Dawwalillee hookaa jala deemee gisee meeqa viidiyoo meeqa irratti wajjin hojjetanii deebii galii mana keetitti jedhee kakadhataa ture isaa fi eenyu mucaa diimaa tokko wayii qal'aa luka jala kufee kararratti kadhatee gara mana isii galche inni garuu sargillee deemee ture miizellee ta'ee garuu ammatti immoo haga achii gala haga Dubaayii galanii ol arganii viidiyoo takka wajjin hojjetan na fakkaate wata saasoo baadhee akkasii waan hundaafuu jiruu afii jiru doofumaan sirreeffatanii wayyaa ebalee addaan nu baasee ebalee yoo biyya keenya keessatti hin jira kun sijjamal jechuudha. Dubartilleen waan ebalee sana wajjin gooddeenyaa ta'ee baay'ee deemu ebalee addaan na baase jetti
dhiirrillee akkasuma jechuudha. Jechi kun iddoo hafe sammuu fi mana fi afuma iddoo qabatanii wayyaa akkaataa mana fi itti bulchatanii abbama beeka nama biraa af keessa seensuu yoo ta'ini yoo Abrish በጣም dogongora qaba dogongora hin qabu hin jedhu dogongorri isaa eessatti hojjettan deebi'ee si argatu deebi'ee silkii si wajjin qabu haalas iyootiin kaleessa darbee jira barqit ilmi dhiiraa maxaree maal jedhee tanaan durallee dubba'ee jira na fakkaate baay'ee filatee itti tolte keessaa suree fudhataa jechuudha filataa jechuudha jiruu isaa wajjin maachii taata isaa taatu filatee fuudha kana waan ta'eef sanitti waa rakkoon qabu eenyumaa laafii addatti dabarsagiin eegatti daarii keessanii mana isaa seen silkii nama tokko irratti noo yaa jaarsakii asumaanoon dhageetti silkii nama tokko irratti noo silkii dubartii seefii hin fedhu irratti jettaan abboleettii teetiif haadhatee malee akkasii hin qalladee aadiidha sammuun isaa isa oofe haa deemu aadii bas naftee jiraachuu hin dadhabu hundi malee jedhe jechuu karaan isaa haa bal'atu eduu nama bira jiru immoo hin jira dhiirri tokko eduu sima bira jiru akkasumas bira hin jira khalaas jiruu fi jiruu kee dukkaneesse fataa jedheetum si wajjin taa'ee si wajjin galaa wanni ati taateen beeku akkaataatti jiraattu keessattuu dhugaa rabbi dubbachuu fi dhiirri Oromoo baay'inallee yoo jedhu baadhicha parasantii wayitiin dhiifama naa godha parasantii wayitiin yoo jiraate ka jaartii fi hanka bakka bee kunuunsee bakka akka qanii dura gisee ba'etti yaa lubbuutii yaa onneetii sii du'e ka'e ka jedhuun bakka muraasa baay'ee miti garuu amma diqqoo homaan jennu fakkaana diqqoo isii tashaashallee akka duraaniitirra akka duriitirra akkasii waa ammallee ka jiraatanii attesaasabii akkasii keessa yaa dhiira kenna dubartoota ba'eetti ilaaltasan jaartii ta'e dura filattee dura mana keetti waan ta'eef dubartii biraa hin filatinii amma garuma isaatiin taadeebinu be'anii wanni rakkina natti ta'e gara biraa seena okkeezii biraa keessa seena harka kiisii kaatee akkamitti tooxaaxxiran nama lamaangin Abrish immoo maan jedhu harka namatti kaasuu fi fiiguu baay'ee wanna isaa dinqisiifadhuun keessa yoo nama tokko parasantii dhibba keessa yoo Abrish bakka goobaziidha ጠንክሮ ራሱ ለመስራት እዚህ ደረጃ ላይ መድረሱ ራሱ በጣም አሪፍ ነው። ሲሰራ ደግሞ ሴቶችን ባያስለቅስ በቃ የሴቱን ባባ አይገባብም ምንም ቦም ማለት ነው። አሁን ፍቅር እንደዛ ፍቅር ግን ብዙ አላለቀሰችም እኮ ለእንትን ማለት ነው ለአብርሽ በጣም አደንቃታለሁ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው። የኔ ፍቅር አንድ ቀን እስቲ ቻናል ላይ አምጥቼሽ እንትን እልሻለሁ። ያው አብርሽ ላይ የድሮ ፍቅረኛ ላይ ማን አወራ ብላ ወይም ቪዲዮ ልታይ ትችላለች በአጋጣሚ አይታወቅምና መርጣቸው ሴቶች ደግሞ ጠንካሮች ናቸው። ትንሽ ግን እንትና ብዙም አይደላቸው ማለች ያውና አይመጣችሁ ብዙም አይደላችሁ። ለምን በቃ ያ ሰው ትቶኝ ከሄደ ትቸመተው ነው። እኔ ስለሱ ማሰብ አለማሰብ ነው። ገባሽ? ብዙም ብትፈተኝ በሱ መተው ነው በቃ። እሱ ከተወሽ አንቺም ረስተሽ ያው አስተው ነው ፍቅር ስለሆነ እሱ ያለበት አካባቢ ያለ መድረስ እሱ የሚሰራ ነገሮችን አንቺው ለምሳሌ የገነፈለብሽ ማለት ነው የሱ ነገር የሰራቸው። አሁን ለምሳሌ ሰርግ ዱባይ ላይ ሲያደርጉ ምናምን ነው አሁን የጀመርሽው አሁን ነው የወጣሽው እንጂ ዱር በቃ ንቀሽ ነበር የተወሽው ምንም አይደለም ብለሽ እነዛ ስታይማ ወደ ኋላ ነው የምትቆጥርና አለቆም ነው የምትይ። ገባሽ? በእርግጥ ፍቅር የልብ ካለብሽ መጀመሪያ እና ሶስት ጀምሮ እንደ ፍቅር ማለት ነው ፍቅር እኮ ያን እነሱ ጀምሮ ምናምን ሲሉ አንቺ እያታቸው ልበጨብጭ ነው የመጣሽው ምናምን ልበጨብጭ በኔ አፋን ያሰፈደ ኢዮቲ ማኪ ማንቃ ሀል ብሊ خلاص ኢዮቲ ሳኒ በሌስ ዱፍቴ ማልማል ጨኒ ኮሜንት ያበረሰን ላ የተን ኢዮቲ የምበሌስኔ አፊ ወጃክ ያን ፈ ምናምን የተ ባኤል ያገስ እንደምት ቢጃማ ከናፋ ዱፍቴ አን ቀጡ ይከሳን በቃ እሲኔ ኖርማሊ አኩመ ገዲ ቦተት የቻለ ሜካፕ ይፈየረምቱ ጊዜ ተከተከ ብቻ መታዊ ምናምን ሩታሌን አከስማ dubartii afitti amantu fidanaaf fakkaate Abrish asumaan jechuudha yoo filannoon isaa bareedduudha amma jarri lamaan በጣም ጎበዚዳ keessattu ani maali wanni dinqisiifadhu biyya namuufa በቃ dubartii cabdee achitti akka gad haftu doon ta'in dubartii jabaattee waan irra isii geessan wanna onnee isii cabsisan irra darbitee kaatee isan xoofte boota inni dhaabatuuf inni jala shoshoo inni hermijjaa lama shoshoo isin hermijjaa takka nuus illee haa taatu shoshoo tasna dubartummaa seetiin amma fiqir jechuu በቃ በጣም ይትጀቹ ሰው ጅን ተፈካከርት ሀታ ሶፋ akka isaa bitti agartani ሶፋ akka isaa galchite fataa goote jechuudha. Dhugaa dhandhamee manisillee fida yoo akkasii miilaa killee godha viidiyoo kana ayillee taarika kee qanii guddadhee wota wayii ga'ee biyya kanaa galee cincii tana jechuun viidiyoon natti hin tolan
gammadu natti tole viidiyoo kiyyaan fataa jedhee wannuma kiyyaan dhufuu barbaada gisee baay'ee isinii ibsee ture waan kiyyaan dhufuu barbaada an akkanaa nama gargaaruu barbaada nama guddame maal jechaa ture wanna san maaliif nu jijjiirte maaliif chaanaala gandaan ofiddee irratti dubbattare yoo naan jettan ittunillee dubartii ta godhamaa jirtu dhugaa rabbiiti too dhugaa dubbanne jechuu isiin boottu wanna fiigallee taatu garaana nyaatti dhugaa rabbiiti too isiin boottan hojiin bu'aa biyaansi viidiyoo fillee akkana ta'uu danda'anii yuutuubii fillee akkana godhuu danda'anii wanni hin amansiisu jechuudha. Tanaan durallee baay'ee wanni jedhaa turan waan ta'eef jechuudha. Baay'ee qirreetaatti qabaayyan boota wanni jetti viidichillee dhumaa jiraan illee yaada kiyya yaada baay'ee tokkosii inumaa jidduu keessatti fide akkasii dubartoonni yookaan onneen teessan godda'amte dubartii jajjabduu akkanaan tanii ilaala ajjabeessa afta'aa jiraadha jechuudha. Ruutaan amma murteessuu dadhabdee beektan takkan deebite shaanxaan addaan ba'uu dadhabde gisee hunda shaanxaa argeetti sinee galee bargee doktara gaaggaatee manuma eeddee wanna uumsan abbaan isiitu gaaf kan mana isii kabajaa isii dhufee olii araarsee nama abbammaa sun isii tuffata jechuudha. Hin ta'uu dawwaltee akkana uumamee akkanatu ta'aa jira miila mucattee dhuftanii ni kaastara iddoo abbattuu himtee bareedaa yaani hagoonni jettu jechuudha. Akka obboleettiin isii sanii tokko kabajanii mere Oromoon akkasitti obboleettiileen goobasiidha faamilii hunduu isii jaalata waan ta'eef tokkumatti dawwaltee doo himtee hin ta'a ture jechuudha. Wanni isiin taate yookaan immoo keessa isiin beenu gubbamarra dhaanna nama tokko gubbamarra arginee xuruu jenna malee badoomsa isaa san nama wajjin jiraateef yookaan nama cinaa isaa jiru santu bichaa beekaa yookaan viidiyoo of dhufanii asitti nu kokkolfanii nu biraa taruu danda'ani. Abirishkin fiigee tara jechuudha. Fiigee ba'e bakka soqa jedhee fiigee ba'e yoo yaadattan tanaan dura fiqir gattee deemtee naan afuudhuuf fiigee ruutammoo fiqir wallahi ruutaan sin barbaadu jettee gattee deemtee akkas bichaa waan irra ollu lammoojii waggaaf deemna dhugaa garaana nyaataa bilbu'ee jira dhugaa ilmi dhiiraa akka qallaalitti hin booyu boota kanatti maal jedhasiniif fakkaatee usiin mana galtee barree cufattee boottuu namni zur jedhee isii ilaalee hin jiru namni itti seenee maal taatee wanni isii agaagaaga'ee gaafatee hin jiru hadha isiin manaa baanaanii fakkeessanii fiiganii dhufanii jedhaa jira jechuudha. Dhugaa baay'ee garaana nyaata gurbaan kun miskiina itti dhugaa rabbiitti akkuma ilaaltan immoo ijumaafuu nama sassafa namni jira nama hoolaaltan ija keessanitti sisitiin bakka diqqeessanii ilaaltan abaliyee hamsheer ምንም አይደለም ያው ዋቅ መናገር ሰው እኮ ድሮ ማይወደድም የኔ ወንድም እንደ ድንገት ቪዲዮ ለእናንተ ላይ ከደረሰ ማለት ነው በዛ እስቲ ወይም ሼር ነው ወይስ ምንድነው ባለው በምን አይነት ልደግ እስቲ ዩቲዩበሮች እስቲ እንደ ድንገት እዚህ ቦታ ከመጣችሁ በምን ልደግ እኔ ማደግና ራሴን ለውጭ የሆነ ትልቅ ቦታ ነው ራሴን ማለት ፈልገው በዩቲዩብና ያው በዩቲዩብ ብቻ አይደለም በብዙ ነገሮች ተውጭ ራሴን ማለት ፈልጋለሁ ራሴ መጀመሪያ ከራስ ነው የሚጀምረው ራሴን ከላወጥ ከዛ በኋላ ደግሞ የሆነ ያሉ ነገሮች ዓለም ላይ ያለችው አንቺን ዱንያ ያው ዱንያ አስፈላጊ ነችና እሷም እንደምሰጣኝና የሆነ በቃ ዱራ ያርጉልኝ እስቲ የኔ ቤተሰቦች በአላህ ወይ እኔ በአላህ ማለት አልወድም ብዙ ጊዜ ለምን የሆነ የሚያስቸግር በብዛት በአላህ ማለት አልወድም ብዙ ሰዎች ቪዲዮ ላይክ አድርጉልኝ በአላህ ሼር አድርጉልኝ በአላህ ሲሉ ደስ ያለኝም ለምን ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ራሳችሁ ማለት ነው የሆነ ሐሳቤ በቃ የጋባችሁ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ታደርጉልኝና ሼር እንጠቅመኝ ነገር ሊሰጡኝ ትችላላችሁ። ደስቲ ወደ እሱ እንመለስ። እውነት በጣም ያሳዝንልኝ ነው እንዳሉት አከጀደንት ያችሁዳ ዮ አፋ እንዳ እማማ ኤልሳቤጥ እንዳሉ ጠበተኔ ጆለ ጠበካል ከሲ አናች ደቀዩ አብርሽ ባኤ ነው ጉዳይ ኦኔ ኪያ ዱጋ ረቢቲቲ ዋን ኦኔ ኪያ አኒ ባኤ ዱበዴ ሂንደንደኡ ኬሱመ ኪያቲ ቀበዳ ገሩ ሀድ ዋን ቀቡ ሁንደ ፊጣጤ ጀዴ baay'ee garaana nyaate dhugaa gisee baay'ee dhima callisoo araarsuftee malee ruutaan firar goote arrabsitee biraa deemti inillee akkasuma ilmi dhiiraa akka laayyatti hin booyu hadha booyee miskiina kee garaana nyaate wanni dhiyootii namaa keessa seenee abuma fiite itti cannaqama abbaan ollolu sun homaa miti beektanii isin immoo warri jidduu jirta sun baay'ee ulfaata dhugaa namni yookaan namni tokko beektanii namaaf nama olitti harkisuuf baay'ee namni xaaruun jira anillee argee jira jaarsummaa iddoo taa'an jaarsummaa keessattuu nama tokko dhugaa ati
baaste maaliif dhugaa dheettaanii amma obrishillee maal jeen gisee hundaati dhugaa jettee ati jajjabeessitee wanni isiin qabdu irratti dhadheelmoo eenu maqaa isiin talattiisan walaa akka jechuun hin jibbu nama tokko lafaa kaatan hin jibbitanii hin jibbine garuu huneetaa isii diqqoo na dabbare maaliif heega gatamte jirta nama si gate san dhiisuu qabda yoo isaa irraafachuu qabda sammuu kee keessaa diliitti godhuu qabda akka yaada kootiiti akka yaada keessanii hin beeku siniin jedha waan kana ta'eef dhugaa baay'ee garaana nyaate miskiinni kuni gisee baay'ee isatu shaanxaa harkatti qabaa gisee lama gisee sadii gisee bootisiin deemtalee hordofee isa akka gara manallee deebisu baay'ee azzanii obboleessa kiyya akka obboleessa kiyyaatii isa laalaa awwaallee waan tokko dubbadheetiin baafachuu hin danda'u jedhee dhugama baafachuu hin danda'u namni zimmitanyaan kun immoo qaniachii dubbate boombii oosa ammaa nama lamaanuu isaan itti chachisan wanna feetanna godhuu dandeettan garuu isinitti himuu wannuma fiddan fidaa jedheen bakka rakkinna sirra gaabootaa isiin jirtu sana sitti himee jedheeni rakkinna isii bootaa isiin jirtu hin beeknu kaa'u kaaburuu iftaan kaabur viidiyoo kun nu lakkisuu dandeetti isillee